Bro, ibsisha makki wana sinjette yoo ati gabbaatee makkiin dubrummaan qabdu naan jette ol qabuu dadhabde sinjedhe siima sinjette salfattee nama biraadhii siyaasa limta soo makkiin dubrummaa qabaattee wallahi billahi biraan taa'u dhiiru. Waa'ee makkiitiif ibsishaatii wal qabatee gaa namoota baay'ee irratti mormii kaasee jira. Dhuguma makkiin durbummaa qabdi moo hin qabdu turte? Durbummaan jaalala ta'uu hin danda'u. Akkamti yoo naan jettee inni bara durii hafe baay'isee. Bara kana namni si jaalate durbummaa qabdaatiin jedhee si gaafatu jira si jammar. Gaafa biroodkaastii irra dhiyeessitan jechaadha. Namuma haaqilee qabu wayi nama xiqqoo barate wayi nuun dhiyeessitan qoyyaa. Digdama wayii sirraan qannasaa. Aneen kun keessa hin dhabu qarshii kuma Itoophiyaa 8 oli baha jettu ume harka kee ol baasii kottu ol bahi. Waa'een markaza kana jechuun waa'een 8,000 kun namoota baay'ee addaan kutee jira. Meeqa waliin ilaallu ta'a. Ingedde kan ustaaz Hamzaas hin dhiifne jettanii amma ustaaz Ibsaa harka qabsiiftanii an kun nan dhimneem. warra immoo koomentii jala galtanii mabruuk maashaallah jettanuum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشبار كفوني وردفتوتاف كبجمتوت أورو الشو أكما كم نافجرت جرون جرين يافي أنا كمين سنجلا هرس فيديو كبرات سنجلي بيتن جرا أكما بيكم فيديو ببار سو بشان نسيو كان تمونا كان سوشال ميديا أوليف غدي أدي ما جرون سنين كبر دي فيتن جرا سينما تمر فيديو تناوجين بوهارو كفا يدو كلام أكسين ناوجين بوهارا جستانو abdiin qaba argaan jira akkasin na wajjin buhaaraa jirtan mintii kees naaf kennitan irratti jechaadha silaa gudiin miidiyaan dhumu gudiin miidiyaa baay'eedha nu irratti hojjechuun dadhabnu gudiin miidiyaa baay'eedha kanaaf hamma xumuraatti waliin fataa zanaa jenna isin wanti isin dagachuun qabne laayikitti akka daganne ani isiniif hin deddeebi'a laayikii jechuun waan salphaadha ani viidiyoo waraabee edit godhee isiniif fida isin immoo laayik gootanii warri immoo haaraa taatan subscribe gochuun hedduu tokko salphaadha kanaaf gochuun dagatinaa isinii jechuu barbaada subscribe 50 waan argi qabaatanii jechaadha atu ijoollee jira soddaate jechaadha subscribe 50 yookaan xiqqoo qabaatanii jechaadha gizee viidiyoo gallakkisan jechaadha mana 100 mana 50 waan arge ilaalamaaf jechaadha. Maaliif Oromoon badee waan argen jedha ergasiyaan maaliif Oromoon badee kan akkas reakshinii waan arge hojjetu waan arge jedhee tayyaadha. Oromoon waliin jajjabeessuufi isinii galee Oromoon waliin jajjabeessuufi kanaaf immoo walittiin sharroomina Oromoo nu walitti sharroomnaan dhumatee dubbiin dhumate jechaadha. Inni keenya nu mo'achuudhaafis jechaadha. Kanaaf walittiin sharroomnu isinii galee dhiisaa gandummaa waan arge dhiisaati walittiin sharroomnu ani laa baay'ee gara kootiin ijoollee hedduu reakshinii jalqabsiisee ijoollee hedduun ana jalatti yuutuubarii ta'aniiru jechaadha. Kanaaf inshaallah kana caalaa ijoollee keenya amma gurguddisnee gara yuutuubii kanaatti galchinee sooshaal miidiyaa kana keenya godhanna yoo rabbi jedhe jechaadha. Kanaaf walitti sharroomuun gaarii miti. Subscribe gochuun dagatina halkan akka biyya keenyaatti akka Itoophiyaatti kan naggeeffattu sarratti akka Itoophiyaatti Mubaarik Musammaa geemii ajaa'ibaa wayi qaba isa wal qabatee immoo itti kakataaru isinii galee jarri soddaa itti kakataaru yooti mu'atti an akka sareedha waan argeedhanii itti kakataaru kanaaf Oromoon keenya akkuma nama dubbadhee kee wal jajjabeessinee geemii kana Mubaarik Musammaa mo'achiisuu qabna halkan irratti argamuun dagatinaa jechuudhumaaf mee naggeeffadhaa walalatti kana. Isa gargaarsa beeku arjaadhaaf dhimmamaa abbaa miskiinotaa Mubaarak Musammaa isa dhimma rakkataaf tole jedhee dhowwaatu kan humna isaan qusane furmaataaf miixatu amma immoo dabariin kan saati namana guyyaa geema isaa irratti argamna September 20 sa'a 4tti akka jabeessinu dhaammateera nutti kanaafuu Oromoo September 20 mana Mubaarakitti argamuun dirqama ilaa akka goonu warri kaan taaptaabii giftoroonnis leencaan orma dhowwan nagabii mubee ilma sabaa September 20 geema guddaa kana moosisuun dirqama. Egaa akkuma asirratti dhageessan mubee ilma sabaa moosisuun dirqama akkasitti uumamanni kanaaf mubee keenya moosisuu qabna miti abbaa miskiinotaa akkas jechaadha. Durbummaan jaalala ta'uu hin danda'u. Akkamti yoo naan jettee inni bara durii hafe baay'isee. Bara kana namni si jaalate durbummaa qabdaatiin jedhee si gaafatu jira si jammar. Namoonni qabdaadhee si gaafatu iyyuu hin jiru si jammar yookiin immoo mucaa kana fuudhuudhaaf yookiin jaalachuu durbummaa dirqama qabaachuu qabdi jedhee dhiirri yaadu bara kana hin jiru. Maaliif barri bakka waan hundumaati ilaalcha kees asaasa yaada kees ilaalcha kees bara wajjin mansanuu danda'uu qabda beektaa. Eessaa nutti gadhiifamtan immoo qoyyaa. Anoon jina dhiboo asirratti
waan musammuu qabu xiqqoo waan musammuu qabu wayi haga 12 barate wayi atu interview irratti nu dhiyeessitanii gaariidha isinii galee dhiirri dirbummaa dhiirri inni isin gaafanne si taphatee si biraa dabuudha eenyu nu dhiirri fuudhuudha jedhe jechaadha kan dirbummaa hin qabne namni fuudhuu barbaadu hin jiru yoo dhuguma yoo jaalalaaf si gaafatee sitti taphatee si biraa dabuu barbaade sin gaafatu akkas isinii galee ati bakka akka barbaadde taateef akka barbaadde ijoollee bara kana balleessuuf muratanii ka'aniiru. Durbummaan jaalala ta'uu hin danda'u. Akkamti yoo naan jettee? Akkamitti? Inni bara durii hafe baay'isee. Bara kana namni si jaalate durbummaa qabdaatiin jedhee si gaafatu jira si jammar. Namoonni qabdaadhee si gaafatu iyyuu hin jiru si jammar yookiin immoo mucaa kana fuudhuudhaaf yookiin jaalachuu durbummaa dirqama qabaachuu qabdi jedhee dhiirri yaadu bara kana hin jiru maaliif barri bakka waan hundumaati ilaalcha keessa yaada keessa ilaalcha keessa bara wajjin mansanuu danda'u qabda beektaa. Bakka mazzana misiyaa mazzana waaqai. Maal attammazzanta mazzanamtu maal jette daraabaa qayyoo kun kanaaf hin jibba poodkaastii baay'ise poodkaastiitti gaafa dhiyaattu miira keessa galuu sun barbaachisu baay'ee cima of eeggannoo cima barbaachisa poodkaastii irratti waan haasoftu yeroo baay'ee maal taate giifti koo miira keessa galte baay'ee si jarmara mazzanamoo astasaasab jechuu bari mee jalqaba waa'ee durbummaa dhiisiti astasaasab jechuu bari si galeeroo si jarmara. Amma maatii keessa namni tokko viidiyoo kana gaafa argu maaltu itti dhaga'ama baay'ee si jammar. Taabiriidha. Akkas likkii sitti daa'imee coforee kana fidanii interview waanuma dhiyeessitan hin beektan warri kana dhiyeessitan amma interview irraa astagfirullah. Bareedduudha wallaahi boo alana gudiidhuma argaarraa jettee amma dhuftee. Bakka ofii kee isa kana waan jennu isa kana. Kuma saddeetamaan kan dhuftee mataa gubbaa kanarratti ol baatu. Inshaallah yoo rabbiin biraa taate anatu ol bahuu barbaada itti shamarran. Wanta akka shamarranii kana gurrinyaan hin jiru akkasiin gurrinyaa barbaaddu shamarran kun isa dhugaa rabbii. Kuma saddeetama kennitee maqaadhumaa jettee. Beekamtiidhumaa jettee imoodhuma keessatti kabajamtuu ta'uudhumaa jetteeti. Inshaallah anatu akkas godhee ol ba'a kuma saddeetama nan kafala inshaallah itti achi keessa teesse isa dhugaa rabbii wanta akka shamarranii gurrinyaan hin jiru akkasiin gurrinyaa jaallattu namni maqaan akkanaa kun kuma amma kana kenne kuma saddeetama kenneennaan maqaan siya dubbatamuudhumaatti kuma saddeetama kennaatti bara abaaramtu. Ani golfinaan waan akkasiin hangalchu baay'ee garuu immoo hedduu kana sooshaal miidiyaa irratti kan girrii kaasee dhaggeeffadhaa ani keessan jiru anaan akkasii keessa. Viidiyoo tokko isin agarsiisee ergaa wayiin isinii qabaa keessattuu obboloonni keenya shamarraa viidiyoo kana sheer koppilink riipoost gochuun obboloonni keenya dhiiraa immoo gorsa kana ijoollee shamarraniitti sheer godhaa akkasumas koppilink riipoost godhaa viidiyoon isin agarsiisa hanga dhumaatti na hordofaa sana boodan ergaa gaarii isinii qabaa waa'ee markazaati waan ta'eef. Kumni dhibbi tokko erga dhibe. Kuma digdama wayii sirraan qannasaa. Anin kun keessa hin dhabu qarshii kuma Itoophiyaa saddeetamaan oli baha jettu kume harka kee ol baasii kottu ol bahi. Barattuu maal jettame? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا هيا أستاذي إني كان عندي أستاذ يا شاء الله وربي. كما ما كان إن شاء الله مجدتا. كما سديت مال الباتي. يا ربي إن شاء الله. الله أكبر. Egaa viidiyoo kana callisee darbuun natti hammaate karaa viidiyoo kana namoonni obboleettii qabdan sheer godhaa firoota keessan obboleettii keessan haadha warraa keessan markaza keessatti qaraanuu sheer godhaa hordoffii illee taasisaa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa warran isinii himu haadha warraa keessan markaza keessatti qaraatu maallaqa akka hin galchineef hordoffii taasisaa akkasumas obboleettii keessan akka maallaqaa akka hin taane hin galchine hin qisaasessineef hordoffii taasisaa. An kanan siimu obboleettii kiyya kabajamtu jireenya kan kee irratti xiyyeeffannoo taasisi. Saamuuf duriyyummaa maqaa quraanaatiin sirraa funaanan jannata siin kennan siin shawwadin maallaqa yoo kennite ji'a 5 keessatti 100 kenni isayyuu quraanaaf jecha yoo kana hin taane ta'e hin qarayinii keessaa bahi kun amala saamichaati. Haati kee abbaan kee yoona manni isaanii keessatti bokkaatu dhimmisa yookaan waan ittiin gabaa dhaqanii galan hin qabanu. Amma isa kana asii Allahu Akbar
soba jechisiiftu kana keerii utuwaadhaaf abbaa keetii ergite irra qabaa jechuudha. Saamicha immoo keessatti maqaa quraanaatiin taasifamu kanaaf harkan kennina ijoollee keenya shamaraa dhumarratti wanta itti himu dhiirri kennu nan beeka waan ta'eef na argaadhaaf yeroo keetti hin qoosin humna keetti hin qoosin waan hojjetatte walirra kaadhu abbaan arge waamee kottu kenni jennaan hin kennin quraana dhiisee onni jannatan sii kenna jedhee ittiin kennin wallaahi jirri siin qabu beekamaadha. Kun sirna saamichaati waan ta'eef kanaaf haadhaaf abbaa kee yaadadhu haadhaaf abbaa kee kaddami obboloonni keenya viidiyoo kana walii sheer godhaati of yaadadhaa namaaf dhiisaa sheekota Allahu akbarii siistema saamichaa raawwatan kanarraa haadhaaf abbaa kee yaadadhu. Ijoolleen dhiiraa immoo obboleettii keessan haadha warraa keessan hordofii taasisaa maallaqa immoo keessatti ji'a 5 ji'a 10 birrii 100 dhala galchitee taanaan miliqe keessaa hin qarain. Kun dhaamsa namummaati sheer godhaa. Egaa akkuma asirratti dhageessan inni dhaamsa isaa asirratti isiniif kenna jechaadha. Ani immoo wanti asirratti jechuu barbaadu. Fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti akkan ilaalaa jirutti viidiyoo hedduun laalee akka waan giddeetaa wayii godhaaran warri quraana fixxan keessattuu jedhu. Warri quraana fixxan keessattuu isin hin dhiifnu waan arge bakka. Isiniif dhufna waan arge jechuun akka waanii wanta akkasiin ta'u fakkeenyaaf kan ji'atti quraanaaf kaffaltanu jira jedheetanii yaada lamas ta'u 3,000 hangeenyaan ta'u akkasitti kaffalchiisa qaraa isaa turan jechaadha ijoolleen hedduun. Kanaaf garmalee maallaqa keessan fakkeenyaaf jarri wanta kana gaafatan iyyuu sirrii jedheetanii yaadu. Maaliif sirrii hin taane warri qaraatanus warri bakka markasa kana keessatti qaraatanus jiraachuu dandeessu na komachuu dandeessu jechaadha. Maaliif warri as keessa fakkeenyaaf 8,100 jechuun ji'a 3-4 wanta itti ta'a abdaniidha. Kanaaf biriin fakkeenyaaf gaafa du'aa hin kadhatamu gaafa wanta akkanaa ka'u jechaadha miira keessa galtanii wanta kana ishii jechuu dandeessu gaafa immoo laayivii kanarraa baatan zannii baduu dandeessu. Kanaaf khayrii isiniif qabaachuu dhiisuu danda'a jechaadha. Warri niyyattanii khayriin isiniif hojjetamu jettan akkuma hamma tokkummaan jedhee niyyadhaati haadhaaf abbaa keessanitti sadaqaa ergadha. Wallaahi kan haadhaaf abbaa sadaqaadha. Wallaahi laazim haadhaaf abbaan ilmoo isaatiif kennuunis sadaqaadha. Isinii galee kanaaf yaadni koo akka kootti kana qaxaleen sirrii miti mee sirrii miti naan jedhaan annattiin tolle wanti kun namni kun ajaa'idha ustaazni kun akkas hattuudha waan argis jedhee tasin dubbadhu. Maaliif jarris kan wanta kana itti yaaduu dhiisuu danda'u wanta fedhii jaraa qofa yaaduu danda'u jechaadha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Dengeddagaa waa'ee Ustaaz Hamzaa kaafne akka ilaalletti jechaadha. Ustaaz Hamzaatti durba kiristaana wayii qabse. Kan ustaaza kana ammoo kan ustaaza kanaallee maasha Allah jedhanii kunoo is tokko uffatteetti jilbaaba uffatteetti osoo niqaaba ta'e immoo gaariidha. Isinii galee osoo niqa ilaala harka wal qabatanii jaleedhaan akkasitti harka wal qabatanii yeroo kana wanni ta'aa jiru ilaalaa jirtu cimaadha. Wanni ta'aa jiru viidiyoo suuraan kun suuraa sobaati ediit godhamee jechaadha. Ani immoo wanti na dhibu keessaa maa inni beektu suuraa akkasii irratti galtanii warra maasha Allah mabruuk waan arge jettan jechaadha. Eenyu Oromoo eenyutti himne eenyutti dhiifnu ishee. Haa ta'u maaliifuu AI'n uummata kana waliin makaa jira. Uummata kana jechaadha. Oduun sobaas oduun dhugaas waliin makatee badeera jechaadha amma yeroo kana. Seechi dhugaarumti baduun niiftu jechaadha yeroo kana keessa. Kanaaf wanta akkasii irratti of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Miskina wallahi sheemini biro ibsisha makki wana sinjette yoo ati gabbaatee makkiin dubrummaan qabdu naan jette ulla qabuu dadhabde sinjedhe siima sinjette salfattee amma dhalaa biraa qeequu fi makkiin kabajaa sirraa fudhadhee dhalaan herrega gubbaan jarjarti malee jalaan hin jarjartu jirti. Taarsii yoo jalaan jarjarti. Habibi asliin maanka intalatti jedhee jirate makki intalti isaa ta'in naqaan dhalfate seenaadha. Seenaa malee makkiin intala isaati miti daa'ima bira kaayaa halkan ooftu eege miskiintitti jimmaa san manatti dhiisee seenaa fuudhee dhufa jedhee achi turee galan seenaan galuu dida jedhaa bara asliin. Nama biraa dhiisee asliin tosoo makkiin dubrummaa qabaattee wallaahi billaahi biraan taa'u dhiirarsi yoo dubartii dubrummaa qabdu arge jaannata keessaa ba'e azaaba seenuu marata gubatee ibiddatti gubatuu barbaada malee. Atama gabbaatee makkirraa kabajaa argadhe makkirraa dubrummaa argadhe maaluma akkanaas dubbisoo irraa argatte iyyuu jechuudha. Namoo gaafii akkasii gaafa saninu waa'ee dhimma jaartii kiyamaas na gaafattaree jaaladhe irraa argadhe beekteetuma dhiise. Intala karaa baharaatiin Suudaanii karaa miilattiin deemtee mishingaa keessa bulaa dallaalli waan meeqa godhaa Suudaanii geesse Suudaan irraa Masrii geette asliin jalatti galee intalatti jedhee hojjosoo deemu ati immoo qaanyii takka malee sirra dhuftee dubrummaa irraa argadhe jetta. Isin narraa fudhata jedhi moo olla qabuu dadhabde akkamiin saalfatte abshiroo waan sodaatiin akkuma olla qabde gaya.
sabari abraar sabari hin kolfin. Kan na dhibe maa inni beekani nama hunda sanuu bar dubartii hunda maqaa balleessanii kamitti Itoophiyaarraa Suudaan dabartee Masrii dabartee namni jettan namni giddii namarraa morma qabee namarraa fudhatu hin jiru. Okay namni haraam sirra dalagu jiru yoo feetee samitti ol qabdee malee. Sigal namni miilaan dhufee sin jiru dammoo makiinaa namni dhufa jechuudha. Seeni galee miti. Dubartiin Oromoo hundi karaa kana haleelamaa dhufte jechuudha akka yaada keessanitti. Maqaa Oromoo dubartoota Oromoo hedduu balleessan jechuudha. Warroonni bikka feetanitti haraam hojjechaa dhuftan. Dubartiin hundi akkas gootan dubartiin kaayyoo isiin qabdu irratti deemte dubartiin gaafa biyyaa baatu karaa kana guutuu hayyelaallattummaa hojjetuudhaaf namni bee okay. Dubartii hunda ግን dubartii Oromoo hunda akkasii yaaduu keessan በጣም ነው የሚያሳዝነው። እስኒ ገሌ karaa kana akkamitti dabarte karaa sana akkamitti dabarte ምናምን obboleettii koo an akkas karaa sana irratti akkas teejee itti feetuma himadhu. Okay? Namni sobu dhaddi isaa ilaalamee nama galaa jedhan. Mee dhadda si ilaalee isinitti himu? Jedhaa komentii jiratti dhadda si ilaalee isinitti hima. Mee jedhaa gaa maa inni isiniin jettanu egaa video itti aanu irratti isinitti hima. Jedhaatiin eegaa isin nutti dhadda ilaaliitiin jedha. An dhadda kee kan keeyyuu jechaadha. Kan keeyyuu ilaaliin sitti himaan akkati waa. Akkati qabdamoo hin qabne natti himaa na gaafadha barbaada. Egaa viidiyoo irra kolfeerumaan fixadha malee. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan komentii jalatti naaf barreessuun jechuun dagatiin. Haga viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti Oroo Show. Bye.